Akkam jirtu maatiin fayyaantuu hundi keessan namoota nan beekneef Dr. Kadir jedhama fayyaantuu birra. Guyyaa har'aa gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan waa'ee rifeensaa, rifeensi maal akka ta'e, maalirraa akka uumamu, gosoota rifeensaa fi keessattuu rifeensa keenya maaltu hubuu danda'a kan jedhuu fi furmaata isaa irratti ibsa bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Na hordofaa. Duraan dursinee maalummaa rifeensaa yoo ilaalle, rifeensi wanta qal'aa funyoo fakkaatu kan gogaa keenya irratti biqilu yoo ta'u, baay'inaan pirootiinii keeraatiin jedhamu of keessaa qaba. Rifeensi kan guddatu hidda rifeensaa isa gogaa keenya keessatti argamu keessaa yoo ta'u, wantoota guddinaaf isa barbaachisan argachuudhaaf marsaa dhiigaa gahaa ta'e barbaada. Ganaa harkaa fi faana keenya irraa kan hafe qaamni keenya hundi rifeensa ofirraa qaba. Rifeensi qaama keenyaa bakka gurguddaa saditti qoodama. Tokkoffaa rifeensa isa jajjabaataa kan fayyaa keessatti coarse terminal hair of the skull jedhamu yoo ta'u, gosti rifeensaa kun buqqee mataa keenyaa irratti biqila. Gosti rifeensaa inni lammaffaan isa fayyaa keessatti androgen dependent terminal hair jedhamu yoo ta'u, rifeensi kun areeda bobaa fi naannoo qaama saalaatti biqila. Gosti rifeensa keenyaa inni sadaffaan isa fayyaa keessatti downy vellus hair jedhamu yoo ta'u, rifeensi kun qaama keenya hunda irratti biqila. Gosoota rifeensaa kanneen keessaa waa'ee rifeensa mataa keenyaa yoo ilaalle, mataan keenya rifeensa 100,000 hanga 150 ofirraa qaba. Rifeensi kun immoo kan umrii guutuu jiraatu osoo hin taane, yeroo rifeensi tokko umrii isaa fixate yoo harca'u iddoo isaatti immoo rifeensi haaraan ni biqila. Haala guddina rifeensa keenyaa yoo ilaalle immoo, rifeensi mataa fayya qabeessi guyyaatti milimeetira duwwaa tuqaa 37 guddata. Guddinni rifeensaa kun sadarkaalee sadi keessa darba. Sadarkaa tokkoffaa irratti sadarkaa guddinaa yookiin isa anaajin phase yookiin growth phase jedhamu yoo ta'u, rifeensi tokko sadarkaa kana irra waggoota 3 tura. Sadarkaa lammaffaan yeroo ce'umsaa kan catagin phase yookaan transition phase jedhamu yoo ta'u, sadarkaan kun torbee 3 tura. Sadarkaa sadaffaan telogen phase yookiin resting stage kan jedhamu yoo ta'u, yeroo rifeensi keenya guutumaan guututti guddina itti dhaabuudha. Rifeensi keenya sadarkaa sadaffaa kana keessa kan turu ji'oota 3 yoo ta'u, achi booda rifeensi kun ni buqqa'a. Sadarkaaleen sadan isiniif ibse kun sadarkaalee rifeensi fayya qabeessi tokko keessa darbuudhaan dhumarratti buqqa'ee ittiin harca'uudha. Rifeensi nama tokkoo fayya qabeessa yoo ta'e, dhibbantaa 80 hanga 90tti sadarkaa guddinaa irratti argama. Dhibbantaa 5 hanga 10 sadarkaa ce'umsaa irratti argama. Dhibbantaa 1 hanga 3 immoo sadarkaa guddina dhaabee ittiin harca'u irratti. Haaluma kanaan nama rifeensa fayya qabeessa qabu tokkorraa guyyaatti rifeensa hanga 75 qofatu buqqa'ee harca'a. Kanaafuu guyyaa guyyaan rifeensi murtaa'e mataa keenyarraa buqqa'uun rakkina hin argisiisu. Kan rakkina ta'u yoo rifeensi keenya baay'ee garmalee buqqa'eedha. Faayidaa rifeensa keenyaa yoo ilaalle immoo, rifeensi keenya ho'a qaama keenyaa to'achuudhaaf nu fayyada. Inni biraa immoo rifeensi funyaan keenya keessatti argamu, rifeensi gurra keenya keessatti argamuu fi rifeensi ija keenya gubbaatti argamu kan nyaara jedhamuun beekamu kun dhukkeen adda addaa akka gara qaama kanniinitti hin seenne gochuudhaan dhukkubni adda addaa gara qaama kanniinitti akka seenanii nun hubne nurraa ittisa. Inni biraa immoo rifeensi keenya midhaaginaafis nu fayyada. Rifeensa keenya maaltu nurraa fixa yookiin immoo maaltu haphisa kan jedhu tokko tokkoon yoo ilaalle immoo, inni tokko isa molaa'ina yookaan haphina rifeensaa maatiirraa maatitti daddarbaa deemuudha. Rakkinni kun dhiiras dubaras ni huma. Garuu yeroo baay'ee dhiirota irratti mul'ata. Molaa'inni kun dhiirota irratti mataa gara fuulduraatii jalqabee gara duubatti deema yoo ta'u, yookaan immoo
mataa kara duubaatiin jalqaba yoo ta'u, dubara irratti immoo mataa qixxee irraa jalqabee bal'achaa adeema. Inni lammaffaan umriidha. Namni tokko yeroo umriin isaa dabalaa deemu dhibee tokko malee molaa'aa deemuu danda'a. Umriin deemuu fi molaa'ina maatii keessaa qabaachuun sadarkaa ol aanaadhaan haphina rifeensaatiif nama saaxila. Qorichoonni rakkina kanaaf ajajaman jiru. Inni sadaffaa immoo dhibee fayyaa keessatti alopecia areata jedhamu yoo ta'u, dhibeen kun kan nutti dhufu yeroo sirni ittisa dhibee qaama keenyaa kan immune system jedhamu yeroo hidda rifeensaa keenya hubuudha. Dhukkubni alopecia areata jedhamu kun gosa 3 of keessaa qaba. Inni duraa isa darbee mataa namaa irratti mul'atu yoo ta'u, fayyaa keessatti paachii alopecia areata jedhama. Inni lammaffaan isa guutumaan guututti mataa keenyarraa rifeensa fixu yoo ta'u, fayyaa keessatti alopecia totalis jedhama. Inni sadaffaan isa qaama keenya hundarraa rifeensa balleessu kan fayyaa keessatti alopecia universalis jedhamudha. Dhukkubni alopecia jedhamu kun guutumaan guututti fayyuu hin danda'u. Garuu qorichoonni rifeensa guddisan kan dhukkuba kanaaf kennaman jiru. Wantoota rifeensa keenya haphisan keessaa inni afraffaan dhiphina isa fayyaa keessatti stress jedhamu yoo ta'u, dhiphina qaamaa fi dhiphina sammuu of keessaa qaba. Dhiphinni kun sababa dhibee keessoo kan akka dhukkuba sukkaaraa fi dhibeedhaan adda addaatiin nutti dhufuu danda'a. Inni biraa immoo dhiphina dahumsaan wal qabatanii nutti dhufanirraa ta'uu danda'a. Haphinni rifeensaa dhiphinaan nutti dhufu kun yoo namni dhiphina kana keessaa ba'e rifeensi nama kanaa deebi'ee fooyya'uu danda'a. Kanaafuu qoricha rifeensa guddisu fayyadamuun barbaachisaa miti jechuudha. Inni shanaffaan immoo jeeqamuu hormoonii yoo ta'u, fakkeenyaaf hormooniin taayiroid jedhamu yookiin immoo inni testosteroon jedhamu yoo hanga ta'uu qabu ol qaama keenya keessatti dabale rifeensi keenya ni haphata. Inni biraa immoo dubarri tokko yeroo umriin ishee ga'ee laguun irraa dhaabbatu hormooniin qaama ishee keessaa ni jeeqama waan ta'eef kunis rifeensa ishee ni haphisaa jechuudha. Rakkinni inni ja'affaan gogaan mataa keenyaa infekshinii adda addaatiif saaxilamuudha. Kuni kan ta'u baakteeriyaadhaan yookiin fangasiidhaan ta'uu danda'a. Kun immoo gogaa mataa keenyaa isa rifeensi irratti biqilu huba waan ta'eef mataa keenya ni haphisa. Furmaanni rakkina kanaa infekshinii kana yaaluu ta'a. Kanaafuu rakkina kanaaf qoricha rifeensa guddisu fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha. Inni torbaffaan immoo hanqina dhiigaa isa fayyaa keessatti aniimiyaa jedhamu qabaachuudha. Namoonni dhukkuba kana qaban yoo yeroodhaan hin yaalaman ta'e mataan isaanii haphachaa deema. Namoonni kunniin yoo qoricha rifeensa guddisu fayyadamanis hanga barbaadan bu'aa isaa argachuu dhabuu danda'u. Kanaafuu furmaanni rakkina kanaa hanqina dhiigaa kana yaaluudha. Wantoota rifeensa keenya nurraa fixan yookaan haphisan inni 8ffaan immoo mataa keenya ho'isuudha. Yeroo baay'ee dubartootatu fayyadama. Mataa keenya ho'isuun kun yeroodhaaf rifeensa keenya bareechuu danda'a. Garuu immoo yerootti rifeensa keenya nurraa fixaa deema waan ta'eef mataa keenya garmalee ho'isuu dhiisuunis gaariidha. Inni 9ffaan qorichoota adda addaa fayyadamuudha. Qorichoonni dhukkuba biraatiif fayyadamnu fakkeenyaaf qorichi yaala dhukkuba kaansariitiif fayyadamnu rifeensa keenya haphisaa deema. Akkasumas yeroo cararii isa raadiyeeshin jedhamuuf saaxilamnu rifeensi keenya hubamaa deema jechuudha. Raadiyeeshiniin altiraavaayoolet jedhamu ifa aduu keessatti ni argama waan ta'eef mataa keenya ifa aduutti yeroo dheeraadhaaf yeroo saaxilu rifeensi keenya nurraa dhumaa deema jechuudha. Inni 10ffaan hanqina nyaataati. Akkuma jalqaba irratti ibsuuf yaaletti wantoota rifeensi keenya irraa uumaman keessaa inni tokko pirootiiniidha. Qaamni keenya pirootiinii kana nyaata nuti nyaannu keessaa argata. Inni biraa immoo hanqinni vaayitaamin D, baayotiinii fi hanqinni zinkii haphina rifeensaa nutti fidu. Kanaafuu namni tokko rifeensa fayya qabeessa ta'e qabaachuudhaaf
nyaata madaalamaa ta'e fayyadamuu qaba jechuudha. Wantoonni rifeensa keenya haphisan yookaan immoo moluu nutti fidan kanneen akka keemikaallee adda addaa mataa keenya irratti jiguu, ibiddaan gubachuu fi dhukkuboonni gogaa kanneen biroos jiru. Waan gammaana dhageeffattaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo koo isa itti aanu irratti immoo rifeensa keenya akkamitti kunuunsuu akka qabnuu fi qorichoota fayyaa keessatti rifeensa akka guddisan mirkanaa'an tokko tokkoon isiniif ibsa. YouTube koo kana immoo subscribe gootanii waa'ee fayyaa hordofuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana like gochuudhaan share gootanii hiriyoota keessanii, maatii keessanii waa'ee fayyaa kana akka isaanis arganii irraa baratan gochuu dandeessu. Fayyaa ta'aa, galatooma.